amantaa yoo jijjiirte pheenxee yoo taate mucaan kan kee kun sii fayyiti naan jedhu. Ani immoo lakkii karaa qulqulluu irratti yoo duute illee nan qabbaradha malee waan amantii kan koo qayyaruuf hin qabuun jedhaani gariin immoo fayyitu mishiniitti geessi kenne utuu lubbuu si keessa jiru yoo gaafa qaniin adda nu baate malee mucaa kanaan karaa bahee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Warri viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu adara mucaa kana hojii waggaa baay'ee rakkadhee kun wajjiniin akka kana ta'ee cinqame bakka hin geeffatin hin jiru iddoon hin geessin hin jiru qodaa mana keessaallee gurguree wanta hin godhin hin jiru fayyaalmoo kan gootiitii jedhee namni nan gowwoomsin hin jiru namni nan nyaatinis hin jiru kun amma immoo haqimii dhabee bakka iddoon hin geeffatin hin jiru dhaqee wajjiniin cinqamee dubbiin mootii. Tuunisi kana baadhu deebisee rabbiin wajjiniin kan biraanaa kenne kunoo tuunisi kana baadhu achitti naa dabalee kennas alhamdulillah rabbil alamin adara yaa ummata musliimaa bakka jirtan maratti hundayyuu na gargaaraati rakkoo koo kana waggaa baay'een dhofadhee jaalladhee nama fuulduree taa'ee dubbataan jiru tasanaa gamee jedhe amma immoo riifarii goonaa hospitaalatti Waaqimii qabaatti Addis Ababaatti si barreessina innaan haqimiin kan koo na dadhabee innaan kun wajjiniin baay'ee rakkataa jira. Haqimiin kan koo hospitaala geessuu miti amma qonqoos iyyuu baay'ee dadhabee tan jira. Kunoo nyaata amma barbaachisaa fincaan qoxaaxarachuu hin dandeessu baay'ee jireenyi kun natti ulfaatee jira yaa ummata musliimaa akkana gargaartan gargaarsa sin gaafadha kunoo akkuma sin argitan kunoo dhaabachuu hin dandeessu taa'uu hin dandeessu kunoo arra waggaa ja'affaasiitii mana kiraan kaffalamanni kiraan kun waggaa ji'a torbaffaa natti ga'eera. Adara warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan akkana gargaartan unis hin gaafadha kunoo mucaa kana akkuma sin ilaaltan jechuudha jismiin si waa tokkoof hin dandeessu baay'ee jireenyi natti ulfaatee jira waan qabu gurguree iddoon hin geeffatin hin jiru naaf fayyiti jedhee namni itti kan geessi mishiniitti kenni jedha inni kan amantii kan kee qayyari mucaan kan kee si fayyiti naan jedha wanti namni naan hin jedhin hin jiru gariin abshirin fayyiti naan jedha gariin tafsaana kutachiisa yaa ummata musliimaa mucaa kanan harkatti ilaalaa jirtan kan jaalladhee fuulduree kan keessan ta'an jiru adara akkana gargaartan gargaarsan isin gaafadha kunoo mucaan kun akkuma kanatti ciisu malee waa tokkitti hin dandeessu cinaacha garaan galfattu kunoo adara yaa ummata musliimaa gargaarsan isin gaafata. Nan jedhe amantaa jijjiirri isin jedhani. Amantaa baay'ee kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboloota keenya bakka garaa teessanii viidiyoo kana daawwattan Anabdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Egaan dhageessanii jirtu daa'imti kun erga dhalattee waggaa 6 ta'ee jira hin dubbattu hin deemtu sagalee qofaan dhageessi yaa hospitaala geessitees egaa furmaata argachuu hin dandeenye gara hospitaala Tuqur Ambassaatti Finfinneetti deemii malee asitti yaalamuu hin dandeessu jedhanii isheen immoo yaalchuu hin dandeenye meeshaa mana keessaallee gurgureen fixenaan jetti kanaafuu namni rabbisiniif laaffise waan dandeessanii akka gargaartan waamicha namummaa isin dabarsuun barbaada namoonni immoo deeggaruu hin dandeenye sheer godhaa tarii namni isin sheeritti gootan sun argee waa deeggaruu danda'a jechuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa nagaatti.